Hafuurri qulqulluun qaamota sadan tokkummaa keessaa tokko kan ta'e akkasuma eenyummaa mataa isaa danda'ee fi qaama kan qabu waaqa guutuu malee humna qofaa miti. Hafuurri qulqulluun eenyummaa mataa isaa kan qabuu fi waaqa waan ta'eef amaloonni waaqummaa guutuutti isarraa ni mul'atu. Amaloota waaqummaa hafuurri qulqulluun qabu walii wajjin qaamni haasaa ture tokko uumaadha. Maalidha inni? Uumaadha inni uumama tokko dubbifannee turre. Lafti kuni qonaa ture, lafa kanarra immoo callaqqoo gadi fagootu ture, achirra immoo maaltu tochoo ture? Hafuuratu maal ta'a ture? Sosocho'a ture jennee lammataa immoo maal beekne? Hundumaa beekannee dhaabne natti fakkaata. Beekan irratti dhaabne. Qorontoos tokkoffaa lama kudha tokkotti dubbifne Yohaannis 16:13 dubbifadhaa isinii jedhan isin dubbifne amma garuu maal isee kam laallama dafnee daqiiqaa muraasa gidduutti humna qabeessa tokko hundumaa danda'a. Kan lamman jaallama dafnee hafuurri qulqulluun humna qabeessa hundumaa danda'a. Mee humna qabeessa yeroo kanarratti Luqaas 1:35 haa ilaallu. Luqaas 1:35 yoo namni keenyaaf asirratti jira. Ergamichi immoo hafuurri qulqulluun irra hin bu'a. Inni abbaa siin golbooba. Hafuurri qulqulluun irra hin bu'a. Humni abbaas maal godha? Eeshi. Kanaafis mucichi siirraa dhalatu kun qulqulluudhaa fi ilma Waaqayyoo jedhamee waamama. Kunoo firri kee isheen sitti aantu Elsaabeet abduu jedhamaa kan turte bara dulluma isheetti ilma godhachuudhaaf erga ulfoofte ji'a ja'affaa ishee. Nagaa sagaan nan dubbifadhachii kaasee Roomee 13:19 laabaasaa amma gara irratti dubbadhutti hafuurri qulqulluun maal qabeessa? Humna qabeessaa inni. Tole hafuurri qulqulluun humna qabeessa gaafa jedhamu har'a keessumatti abbootiin koos haadholiin koos obbolaan koo dargaggoonnis waan cimaa narraa hubatu dheeyyaa anuma kanarraa ka'ee waan isin barsiifadhu qabu. Hafuurri qulqulluun humna qabeessa gaafa jedhamu baay'ee namatti ulfaata. Akkuma akkas dubbannu kana miti. Kiristiyaanni tokko hafuura qulqulluu isa humna qabeessa kanatti hin amanu taanaan rakkoo hedduu keessa gala. Rakkoolee sana keessaa rakkoo gadhee garmalee hafuura qulqulluutti kan hin amanne Waaqayyoon baruus hin danda'u, Waaqayyoon arguus hin danda'u. Lamin hafuuricha kan qabu hundumtuu Waaqayyoo abbaa koo jedhee waammata. Hafuuricha kan qabu dhugaatu Waaqayyoon abbaa koo jedhee waammata malee kan hafuuricha hin qabneef hin dhaga'amu. Hafuurri qulqulluun kun humna qabeessa gaafa jedhamu namoonni wantoota adda addaa jiru. Amma fakkeenyaaf gaaffii tokko isin gaafadha. Biyya lafaa kana keessa gaafa jirtan waan baay'ee argaa oolu. Maal fa'aa arginattanii yoo na gaafattan qonqaayii beektu, toshaa beektu, budaa beektu, digimtii beektu, xibaabtuu beektu, warra mataa namaa fuutu beektu, dashoo beektu, maqaalee beektu hojii shibataatan. Humna qabdi gaafa dhabu kiristiyaana dadhabsiisuudhaaf hojjetu. Akkas jechuun kan akka tolchaa kuni warra qullaa kan galatan eeboodhaan gaaddidduu namaa kan waraanan hawwaara miila namaa kan fuudhan wayyaa namaa kan fuudhanii irra kan galatan wayyaa makeessan fuudhanii hafatanii irra kan galatan wayyaa makeessan fuudhanii uffatanii kan deeman jiru amma wayyaa kee dimichatti jala buufattee si jalaa hatanii uffatanii kan ittiin hojii hojjetan jiru. Wanta akkasii jira beekaa. Isaan tolchaan kuni hojiinsee indaaqqoo qutteetu mana namaa jala buufa. Dhiinatti amananii hirkatti bofii yookaan waan isaan dhugu yoo dhuga waan isaan miidhu yoo dhugan isaan maal hin godhu? Bofasii yoo hin hojjetan bofii bofarra yoo hin hojjetu mataa isaas hin burusu qoricha yoo ta'e summii yoo ta'e waan nama miidhu kam yoo qaban isaan hin miidhu. Maaliif beektuu ijoollee humna gararraan nu keessa jiran oolu. Sii nama simbiraa qaba humna gararraan si keessa jira jedhaani. Jedhi dubbadhu humna gararraan si keessa jira jedhaani. Kana dhugaami dhibaatillee harkatti dibatanii warri kaan rigaa harkaanii godhatanii mastafaaqanii godhatanii ijoolleen shamarranii akkasaan jaallatullee warri kaan dhibaatii harkatti dibatanii dhufanii harkasi qabanii horiin harka gaafa sanaatti akka inni harka keenya hin godhu attamitti godhu yoo jedhan hafuura qulqulluun nama keessatti hojii dhaabeera taanaaf rakkisaa amma waan isinitti madana ragaa waldaa kiristiyaanaa tokko keessatti waldaa kiristaanaa kana mijarii jedhama waldaa kiristaanaa eeyoodhaa sina mitiiree waldaa kiristiyaanaa tokko simataa keessatti hafuurri qulqulluun hojii dhaabeera taanaan immideetinii wanti kun akka sirratti hojjetu hin dagatin sirratti hojjetan baay'ee sababiin isaa maaliifidha amma kiristaanni keenya waa'ee hafuura qulqulluu waa'ee humna isaas hin beeku waldaa masaarakaa hin galaa hin taa'aa hin ba'aa hin hojjeta hin nyaataa hin dhugaa hin rafaa kanuma wanti biraan hin jiru wantuma mes hin jiru garuu na ragaa kiristiyaanni tokko na ragaa yeroo dhuma manaa budaa fudhatanii yoo ilaaltan kan see jarrataa ijumarrataa harka tokkotu hin galtee matu garaa kun eessarra ejara tokko waraana fudhadhaa waraana mootummaa sadu waraana maqalte harka isaanii keessa maaltu jira qawwee jira laashii oon laashiin hirkaa dhabe walitti nu taaniin as keessa jira
Dhageessifta? Hin maraatin. Rakkisaadha. Hin dubbate. Dhuguma jira. Ati sammuu asitti dhabde malee isa keessa jiru hin beektu. Sii galeera. Kiristiyaanni tokko akka kana ta'uu qaba. Ilaa dhaggeeffatu. Yooduma nan kadhadhattee himachuudhaa baatte yeroodhuma manaa baatu yeroo manni qibaatii dibatee dhufee abbaa meeqa jeequ si qabatee duuqama marga keetti. Hafuurri qulqulluu warri inni keessaru hin beeksisu. Tokko hin bareedu simboo qabu. Lama yeroo deeman kana karaa kanarraa dubbillaatti koontaarticha nakkaapara guutamaa deemu. Haaraa deemu. Abdeetii ta'aa deemu. Sababi isaa humna hafuura qulqulluutti itti mul'ataa deemu. Hafuurri qulqulluun humni isaa gaafa nama keessatti hojjetu yooma nagaadhaa itti nama qabde kan sadii barra fayyu. Ati maal gaafate? Isaan gara bokkuu barra fayyu. Ol qabee harka kee haala. Maqaa Yesuus hin gosiifatu. Ndaa harka kee akkamiin jedhe? Akkamiin jedhe? Maal gootu isin diddanni soo nama ijaa ittiin boo Waaqayyo keessa nama lama. Hafuura ijaa baasuu dibata ijaa baasuu namarra kaa'u Waaqayyo. Nama lamaan sadan tokko qaba Waaqayyo keessa. Erga kee lamaan adda batan ta'u Waaqayyo si haa eebbisu. Har'a galgalaa jalqabee humni addunyaa kana bitee galasee galtu si keessa naaf ammoo jira. Dargaggeessi hafuura qulqulluudhaan guutameenna abbaan hafuura qulqulluun haadhi kee hafuura qulqulluun guutamtee humni kun keessatti hojii jalqabee jennaan yooma seen deemte hin sodaatu yooma seen galte hin sodaatu yooma dhitaa'e hin sodaatu yooma nama rumsaa dhaqee hin sodaatu yoo ol galee hin sodaatu yoo gadi ba'e hin sodaatu yoo ilaalee hin sodaatu siyaa sodaatan irraa kaasanii waa'ee maaliif ijarraayifa si sodaadhee dhabitiire ijarraayifa yeroo tokko tokko gatanii hin gatanii maal taatee dheetu man gaafadhu beeksiseetan nan gaafadhee inni fandee malee biraa beeksisaa jedhe akkootiin ija kootiin ilaalu waan biraa miti Phaawulos nama caafni qulqulluun namicha qoricha nama tokkochuudhaan beekame sana isuma isaa keessa laaliidhaam iji isaa hidhaam kan Phaawulos abiddi hin cicciirameedhaam namicha keessa gaafadhaan har'aa kaasee jigee lafan arginee hin jaame namichi dhuguma kan Phaawulos garuu agartuu isaatu banaa inuma ilaale inuma ifate akka jechuun humna hafuura qulqulluu duukaa argi amma geessuudhaan amma naa gadi keessa shiboo qalloo kana booyaa dhibba seen geessu ilaa amma seen geessu qalloo kana yaada keessatti wantattiin waan uuma tokko keessatti ishee sana yoo keetti qabdee ila anaaf saameen kun nama 18 taane shiboo kana yoo qabne 18 keenya laa qabdu dira shiboo qalloo kana nu maraacha yoon booddee dhadda darbata maalni beekamaa dhoo amala dhagaa tokko qaba na dhagaa amalli isaa Saamiyyoo qabe. Ilaa dhaggeeffadhaa. An saamiyyoo qabe. Saamiin gadhiisa. Ana qaba. Inni immoo yoo na qabe hoo gammee qaba. Achuma dhaqa. Carraa dhaqa. Carraa jeesee cheddar. Bitaa dhufu. Dhaqaan fitu. Bitaa dhufu malee. Ilaa sii galeera. Dudduubaa qaba malee fuuldura achuma achi hin dhabu. Sababii isaa inni to'aneetti bahuu danda'a. Isa akka doorshineef dudduubaa qaba. Argitee hafuura qulqulluu qabaattee jennaan nu ammuma shiboo kanaa gahuu dandamne. Ammuma elektiriikii nam tolchee gahuu dandamne beektamini nu. Dhukkubarratti, chaalenjii irratti, rakkina irratti, seexana irratti, jawwee irratti bilaanne nyaatee. Akka gahuu dandamne maal taatee qabi hin qabama. Si qabatu aangoo matiraa calaana. Si qabatu bilisa ba'utu ta'aafi ayyaana kana sinii baay'iseera. Hafuurri qulqulluun maal qabeessa? Maayittan? Baay'ee waan hin jaallattu tokko isinitti madda. Ijoolleen tokko tokko konfiidensii adagaa qabu. Konfiidensii irra humna guddaa keessa. Akkam beektaa waldaa gaafa dhaqanii ta'an akka dhiiraa shamarran tokko tokko. Dhiirri immoo tokko tokko akkuma dhiirummaa isaanii adagaa. Sinii galeera amma meeshaa dhaggeeffadhaa gaafuma dhufee galu. Sitti tola bakka miilaas simboo qabu. Egeessita dargaggeessi tokko tokko immoo jiru shamarran tokko tokko. Heetti waamu haalleluuyaa. Amma faarfatu haannaa maaliif hin jaalladhe beektu dhuguma yaaddu waaqa wajjin. Yaabbe! Nan ilaalaam. Dhuguma ni ilaalaam yoonii. Nan ilaalaam. Maaliif beektu shamarran garuu akka maali? Maal akka godhe beektu humna waaqayyooti. Maal waaqayyo? Humna waaqayyo keessara humna furichaa keessara. Nama humna furichaa keessaru sariin dandeessee gadi qabu. Qomoon dandeessee gadi qabu. Safara guddaa yoo galanii naannoo meetti buddaan. Meena dhagaa warri toshaa dhiigaa nama gootootti lafate nama harkifti gudii nama gooti hafuura qulqulluu dhabaniitu moo waaqatti nama nettu moo maattu sin amma kan maal ola beektuu rakkoon jara kana waaqayyoon hin dhaga'anii hin beekanii waaquma isa jedhan kanaaf itti amanan malee maalummaa isaan galleef argite namoonni humna hafuura qulqulluu keessa jiru garuu boofuma kanatu irrachatanii ajjeesu. Si galeera kun guddaadha utuma jedhaniin iyyuu dhiigoon itti adda nyaatu. Maaltu irra jira humna waaqaatu irra jira.
jira. Nama tokko gartanii beektanii ulaaraa nama gaaya. Inni Filippos irra jiru akkana beektaa amma humna fura qulqulluu Filippos irra jiru baay'ee nawwaa. Waa'ee maaliif beektaa? Itoophiyaan keenya dhuguma iyyuu dubbisaa malee hubataa miti. Maaloo dhan jedhee gaazexaa saddeet dubbisa waan tokko maal dubbiif jettee beeku. Namni Itoophiyaa tokko macaafa qulqulluu dubbisaa deemu. Dhoksaana fura qulqulluu macaafa kan namaa ibsu moo fura qulqulluu dubbisaatu deemu utuma deemu Filippos duban dhaqe. Filippos kun ayyaana dagaa ta'uu qabu. Isinitti hin deemaa irra dhaggeeffadhaa. Utuma deemutu waa'ee fayyinaa dubbisa beektaa namichi. Waa'ee lama faqalachuu kan dubbisa. Namicha naan wanti dubbisi si garaara hinan. Nan dubbise malee naan qalleetti. Kanaafuu Itoophiyaan dubbisaa malee hubataa miti. Hin huban kan nama hubachiisu moo fura qulqulluu duwwaa. Afura qulqulluu si keessa jiru taanaan waa hubachuu dandeessu baay'isa wayii. Dalagaa akka jedhe hubachiiseetu hin cubamta lammaffaa dhalteetu yeruma sana jedha ayyaanuma isaani amma jira daqiiqaa muraasa booda sooriyaa Itoophiyaa keessatti utuu kun ta'e seetana taate bige seetana jedhu kun humna fura qulqulluu miti maajikiidha maal jechuudha beektaa maajikiidha fura qulqulluu caalachuudha akkeettama naa jiru hamma utuma isin tajaajilu na dhaggeeffadha utuma isin tajaajilu bishaan wayii asitti dhangalaasee irra deemee isin tajaajile afura kufurii dhufe Naajeeriyaa biyya Naajeeriyaatti erga gumaa jiru. Seexanaa jedhu afura qulqulluudha jedhan maaliif beektu afura qulqulluurra seexanaa amanu humna seexanaatti amanu malee humna afuraatti hin amanan soo kanaan maaloodha kun seexanaan hojjetti malee afura qulqulluu hin hojjettu sababii kanaatiif namni keenya waan shishifii barbaada ishee bulkuusotaan baay'ee seexanii fayyidu hunduu wanaa waaqayyooti maaloodha beektu nan argaan baay'ee keessan rakkoon keessan maaloodha humna afura qulqulluutti amanuurraa humna seexanaatti amanu namoonni akkasii ani immoo ergaa sii qaba dhaggeeffadhu maaloodha waan mucaa kana maaloodha waan gurbaa hamma jedhanitti si wajjin haa ta'u Yesuus hin jedhaa. Ol qabii harka kee dhimma keetiin sodaatiniiti. Waa'ee dhumti kee kun amma biyyatti gaaffii ta'u. Amma addunyaatti gaaffii ta'u. Humni Waaqayyoo karaa kee mul'atu hin jira. Inni tokko humna Waaqayyoo dha. Maal Waaqayyoo? Humna Waaqayyoo. Alabaa adanabaa karaa kee alabaa jedhama. Akkasiin faarfattan kan godhu maaloodha? Humna fura qulqulluuti. Akkasiin hundaa'uutta kan godhu maaloon. Akkasiin haleluuyaatti kan godhu maaloon. Akkasiin lissaanii dubbata kan godhu maaloon. Akka dhukkubsataan fayyuu kan godhu maaloon. Akka seexanni rukutamu kan godhu maaloon. Cinee sirra buufa. Akkasidha. Dhaggeeffadhu. Nama akkamii barbaadu addunyaa kunis anis nama akkamii barbaadu beektaa addunyaa kun nama kana booddee nama mee dubbatee godhu. Ilma dubbatan mata. Mas biraatti beeka jira eegaa narra jira. Jadi balik akhirnya nanya ni. Aku fatah video ni. Kau nama siapa ni? Narra cerah hundewa kayu bila. Amin. Jadi sematu orang sini kerana. Sematu juga. Setiap kekesat. Araka se. Amin. Kadi dong ke di mapas. Amin. Semua. Yeroo furri qulqulluun dhufu suma sana dhabaa kanatti nama hojii ta'a. Suma sana waan xiqqaatu jedhame kanatti addunyaan foonii isaa fuudha. Waa'ee si haa kadhatu Yesuus. Gaafa furri Waaqayyoo sitti galu wayyaa kee barbaadamuu jalqaba. Gaafa furri qulqulluu sitti fayyadamuu jalqabu maqaa kee barbaadamuu jalqaba. Sirra citee nafa bu'uu jiraayira. Prestaamolee ni ibsatanii qorra sinirraa dhaabata. Taadaa furri qulqulluun inni sirra guyyaa jiru hamma prestaamoliin ga'u. Taadaa furri qulqulluun hamma daa'imman ga'u. Korra kabadia nama jana bayania. Ergaan isinii qaba ijoollee. Obboloota ergaan isinii qaba. Har'aa jalqabee. Nama ejji qophisu. Nama sabi qophisu. Nama yaaddoo qophisu. Nama dhabiinsi qophisu. Midiya. Midiya tinggi. Tolcha siaria miti. Siapa kata mana? Salah bara orang diana. Mana kaya rata beri satu mana kaya. Sini, kasih tampikan. Kita nak nafas, kita nak ubah. Haleluya, Yesus. Apa sih?
yeroo hafuurri qulqulluun si golboo sodaa. Addunyaan kun amma addunyaa sodaattuu taate. Dargaggoonni bitachuu, uffachuu, nyaachuu, sobuu warri kaan immoo illuuminaatii dhookaayiru. 166 dhookaayiru warri kaan. Yeroo hafuurri qulqulluun jireenya keetti galuu jalqabee na dhaga'isaa. Yeroo isitti galuu jalqabee dhugaa waaqa isa jiraataati. Hiriyaa keessa sodaata. Si qabatu akka ta'e Maariyaam. Si'achi kana booda ittiin namoonni hundumtuu ayyaana qabeetti naa jiru ittiin. Lameen waa dhalateera keessatti yeroo haalli waa jira. Maariyaami Elsaabeetiin gaafa dhattee Elsaabeet mana Maariyaamiin dubbisuu dandeetu harka qabde. Dhagaadhaa gaafa jettu Yohaannisidha garaa Maariyaamiin keessa hin bu'u akeedha. Lameen nagaa gaafatte nagaadha saloon qabeessu nagaadhaa itti himatu nagaadhaa yeroo seenatti qabu gadameessa Maariyaamiin keessa Yesuustu jira. Gadameessa Elsaabeetiin keessa Yohaannistu jira. Yohaannis garaa Elsaabeetiin keessa hin bu'u akeedha. Gammadeedha. Lameen hafuura qulqulluun itti galeera amma seessi godheera. Shaalamaadhaan nama gabaadhiyaadha. Cimseessi yaadiboo waaqni. Cimseessi yaadiboo waaqayyo jiraadha. Humnaan isiniin hojjetu hiriyaa keessatti si shakka beektu mini. Kun illuuminaan deebuu deemu. Maala jedhu kun hafuura maakuu deemu. Maaliif beektaa akkati ta'artu beekan. Isaan guyyaa si beeku malee galgala lafa turutu beekan. Atoo fannocha jala guddaa. Isaan yoom si beeku? Guyyaa si beeku isaan. Warra oduu odeessan miti warra wangeela odeessan si haa godhu waaqa. Tanaan tumurra qooda dugda diimachooftan guddicha maltaa'edha Phaawulos. Shaarabadha nama giroodha baradiyaadha. Yoo deemtu machaayi, yoo keessu machaayi, yoo deemtu machaayi, yoo filattu machaayi. Qideesirra nafa buuni godhe. Dadhabne kana maan dadhabne hin dadhabamta dhugu. Dhugaa waaqa hin dadhabamta. Nama si biraatiin irra koo agarte malee keessa koo nagarre qabte dhiiraani. Abidda keessa koo jiru nagarre dhiiraani. Inni na keessa jiru jedhaani. Isa ijaa baasuudha jedhaani. Fuulara baada nama dhiyaana. Dhibba waa sadii kanaan xumurra ga'a amma. Har'aa jalqabe. Maqaa waaqayyo waaqa jiraataati. Humna inni qabu kuni nama deddeebi'uute keessaa kaanserii aadaa teessu. Har'aa jalqabe humni kuni nama deddeebi'uute keessaa dhukkuba haa dhangalaasu. Kanaan xumurra amma. Humna qabaa. 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 Humna caamsu qabaa. Humna roobsu. Humna dhaabu. Humna jeesoo. Humna jiraachisoo. Humna balleessoo. Si wajjin haa ta'arraa kaas. Si wajjin haa ta'arraa kaas. Kan mandarri dadhabe. Kan safari dadhabe. Kan naqamtiin dadhabe. Kan biyyiti keessaa dhalatti dadhabe. Nukutaan jira tolchaan jiru karaa dhiha galaga. Hela bara boraja. Mana nak kami tanam moda ni lagu budaya satu di nama. Nanti kita baca Quran ayat itu bila budaya maka buku lagi tu kan harga nama tidak beda tamai. Mani jadi korban kawan nam korban akan nanti lahir. Berkali mudi saja kalau ten godela. Dia nama syara boradiana. Berkam bila lagu budaya tidak lahir. Kalau cukup kalah je nak berantara. Yang biasa nak kalah je nak. Jesus,
ilaalu haftullee nattaafti malee ijji koo orman ilaalu. Mana keenya wayyaa harka keenya wayyaa Yesuus koo. Baatadheen deema jette maqaa isa waan hundumaa danda'uuti. Humna keetti humna isaa dabaleera. Uyyuu gaduu hidde as ga'ee maqaa keenya du'ette humna isaa sii dabaleera. Humna saasi 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 dabaleera. Camsi bayi dhangalaasan. Camsi bayi arrabsamu. Camsi bayi jibbamu. Camsi bayi maqaa baduu. Har'aa jalqabee baabba sin kadhadha. Ani wallaalaadha. Umaallee hin beeku. Beekana gootee fuula saba kanaa na dhaabde.